nuti mootummaa Oromooti jedha. Mootummaa Oromooti Oromoon bilisoomee jira. Oromoo waan barbaadu argatee jira. Mee akkamiin laaltaati? Akka artistii Oromoo tokkootitti mee akkamiin maaltu sitti dhagama? Maal jettaan ati? Mootummaan kun dhuguma mootummaa Oromooti. Oromoo bakka bu'a. Yeeyyii raroo hoolaa uffatee jechaan nama kunu. Laal. Inni mootummaan kun yeeyyii raroo hoolaa uffatee jechaan nama kunu. Malee Oromoodha jechuudhaaf Oromoo yoo ta'es Oromoodhaanis yoo yaada Minilik qabaate Minilikumaa jechuudha. Nuti namummaa isaatiif shanyooma isaan barbaanne mirga namummaa keenya. Mootummaan kun walumaa galatti ofiif Oromoo ajjeesaa ammoo inni sitti baaneef mootummaan addunyaa wanni dhodhoof addunyaa guutuutti Oromoo wanni ba'aa jiruuf qabxii guddoon ofiif nama ajjeesaa Amaaraatu isin ajjeese jechuudha. Ofiif ajjeesaa Tigireetu isin ajjeese jechuudha. Sabaa sablammoota isin ajjeese jechuudhaan lola shanyiidhaa kan labsaa jiru mootummaa Itoophiyaadhaati. Kanaaf mootummaan addunyaa kan dhagayu hanga ammatti seera gartee addunyaadhaa kabajuu nama waan taaneef seera waan kabajnuuf lola gaggeeffamuu deemuu fi lola shanyiidhaa kan gaggeeffamuu taa'u itti gaafatamaan isa ta'uu isaati. Waan nuuf isaan jidduutti bu'u taa'u. Tokkollee hin jiru jechuu keenya. Nutis kayaa'u kun reefka ka'ee deemaa jirudha malee namni akka kana jechuudha miti. Nama jechuun akka kana jechuudha miti. Kana hunda waan tokko goonee osoo hin taane Itoophiyaa jibbinee osoo hin taane Itoophiyaatu nu jibbe. Itoophiyaan nu jibbuun waggaa 150. Takkaa mootummaan jijjiiramee Itoophiyaa keessatti akka waan raaga qabu takkaa Oromoo ajjeesu malee mootummaan biyya san keessa mootummaa ta'ee jiraateen jiru kunuu gaafii guddaan. Kunuu dhuguu gaashanyii. Mootummaan tokko Minilik ni deema. Minilik Oromoo fixeetumaan gorrata saba biraan tuuf. Ammaas Haile Sillaasee dhufu kunis Oromoon fita. Mallasii dhufu kunis Oromoon fita. Isaan kun raaga qabammoo yookaan diqaalaa malee Itoophiyaa namni bulchuu hin danda'u. Takkaa Itoophiyaa namni nagaa bulchuu hin beeku diqaalaa malee jechuudhaaniin maqaa kee kabajamaadhaan, maqaa miidiyaa kabajamaadhaan, maqaa uummata Oromoo kana qeerroo sana dhaabbatu kanaan, maqaa artisti Firoomsaatiin galatoomiin. Meeqa jiru dhumarratti qeerroo fi qarree biyya keessa taa'anii falmataa jiran. Ammoo akkasuma warra biyya alaa yeroo ammaa kana ijoolleen biyyatti rasaas dura dhaabattee dhumataa jirti karaa cufaa jirti. Mee ati nama argitee jaalatam artistii uummanni Oromoo jaalatu akka artistii tokkootti mee maal laamtaaf qeerroo Oromoo sanii? Dhugaa Rabbii gumaan isaanii bilisummaa. Kun gootummaa. Maaliif qabsoodhaa hidhaafee jecha nakkumsumaa yoo jeesan hin waan. Mirga keenyaaf ni wareegamu. Ni duuna. Mirgaaf du'uu dhabuudha gaa. Eenyumti du'ee harkata waan ta'eef. Biyyi Ingiliz kun du'eeti miliyoonaan kufee. Duutee manatti galuun injifatamuudha. Osoo duutuutti deemuun garuu injifachuudha. Maaliif akkuma gartee irraan tanee kumaan wareegamu boru miliyoonaan daddalannee bulla waan ta'eef. Kanaaf wanni nan jiru gaa dabalaa bulaa ulfinni keenyaan ja'a. Gadini irratu inumaa. Isa bu'aa bahii baay'ee keessa nu dabarse rabbii keenya galatanii maa ja'a. Bubbeen bubbisee jira na harkatti dhaamsuudhaaf ibsaa koo Huursaan Galaanichaa baay'ee dadhabsiise laphee koo jee. Huursaan Galaanichaa baay'ee dadhabsiise laphee koo. Sanuun Oromoo keessatti hagammaatti guyyaa takka hiriira raafteen beektu mee maqaan kan kennu? Maqaan koo Nairobi Kaabaa isaan jedhama. Nairobi mee yeroo baay'ee bakka hiriira takka irraallee si dhabeen beeku imbaasii gururree as Londanitti akkasuma kun Manchester illee achi kaatee dhufte. Mee hiriira gammaa irratti hirmaatte keessa mee maaltu sitti dhagama? Maaltu bakka kanatti akkanatti argite rooba kana keessa aduu keessa ala buluu maratu jira miidhama hedduutu keessa jira wacii baay'ee baasta. Kana keessatti argite waan miidhaa baay'eetu jira. Mee maaltu kana si kakaasise? Wanti na kakaasu duraanis hiriira ba'aatuma turreerra hiriira har'a miti kan jalqabneerru Oromiyaa keessatti san hiriira ba'aatuman ture hiriirri biyya kana dhufee kanan hiriira naaf haaraa miti. Hambottis yoo ta'e dhagaanuu kennaniitoo dhagaa dha'aatiirraa warra guddanneedha malee har'a eegalle miti. Dhiiga Haacaaluu immoo ajjeesanii Haacaaluu erga ajjeesanii dhiiga isaa erga baasanii booddee erga Haacaaluu teessii uummanni Oromoo biyya kana keessa jiru hundumtuu hiriira nagaa ba'aatiirra jira. Hiriirri nuti baanu kun immoo haqa Haacaaluu tuun bade Haacaaluu waan inni ajjeefameeruufiif waan kan biraatiif miti.
haqa Oromoo dubbate waan Oromoon itti jiru dubbate malee kan biraa waan inni balleesseeru homtuuyyuu hin jiru. Haacaaluudhaan ija uummata Oromoodha kan isaan ajjeesanii. Kana ajjeesuudhaan kan ka'e immoo Haacaaluu erga ajjeesanii hooggantoota siyaasaa hunduma isaaniiyyuu mana hidhaa keessatti naqani. Isa kanaafidha kan nuti falmannu iddoo kana dhufneetoo rooban sodaannu maalin jennu homaayyuu hin jennu. Nuuf waan tokkoyyuu miti inni kuni. Kanaafiyyuu kan nuti gochaatii irra jirru Oromoon hundumtiyyuu eddee jirru wal waamnee baanee kan falmannuu fi haqa Haacaaluu hundeessaa argachuuf hooggantoonni keenya mana hidhaa keessa jiran hundumtiyyuu akka hiikamaniif qeerroowwan keenya mana hidhaa keessa jiran hundumtiyyuu akka hiikamaniif warroonni gudeeddaman mootummaan Itoophiyaa ammaa kanatti uummattoota ijoollee durbootaadha kan inni qabsiisee poolisoota isaatiin gudeeddisaatii irra jiru. Inni kun akka dhaabbatu barbaanna. Walumaa galatti haqni Oromoo akka argamuufidha kan nuti hiriira kana qopheessinee ba'aatii irra jirru. Isa kanaaf. Nairobi kaati intalaan bootii akkasuma mootuu fira Haacaaluu hundeessaati. Mee ijoollee ambootiif ammaan tana akkasuma ijoollee qeerroo Oromoo biyya keessatti argitee karaa cufaa jiran hiriira bayanii argitee rasaasa dura dhaabbachuu jiraniif mee maal dhaamtaati? Ijoollee hambootiif waan ani dhaamuufi isin bukkee jirraan jedhaaniin uummanni alaa kun hundumtuu isin bukkee jira. Uummata UK qofa miti. Qeerroo UK qofa miti. Qeerroon ala kanaa hundumtiyyuu isin bukkee jira. Namni hojii qabu, namni hojii hin qabne, namni nyaateetoo buluu danda'u, namni nyaateetoo buluu hin dandeenye, namni assaayilemii gaafateetoo tiraanispoortiillee hin qabne ijoolleen olii gadee kaataniitiin deemaniitoo dhufaniitoo hiriira ba'aatii irra jiru. Warra afaan isin achi hin qabneef afaan isiniif ta'u asiif. Isin immoo jabaadhaan isiniin jedha. Qeerroo hamboo warra basaastuu isiniif immoo isiniifan hima. Yaa ergamtoota Shimallis, yaa ergamtoota warra wanni isiniifan hima isiniif immoo. Isaan sanas akka jajjabeessitanii qarrees akka jajjabeessitanii dhaamsa kanan isiniif dhaama. Galatoom Nairobi ka adduu galatoom. Mee ayye qeerroo biraatis as namatti argama. Asii meeti qodiifama wajjin. Eenyu maqaa kan kee? Muhammad Hassan jedhama. Sagalee kan kelee onnaa kaastaa mee hiriira har'aa kana keessa si arge mee maal fakkaata hiriira har'aa maal fakkaata akka kanaan dura irratti hirmaatan ammoo maal fakkaata mee dhaamsi ati qeerroo Oromoo biyya jiraniif qabdullee yoo jiraate mee asuma. Yaa hiriirri gaariidha haala gaariin qindaa'ee waan bareedaadha namni as dhufeef sababni isaa sagalee isaa dhageessisuudhaa fi rakkoo uummata biyyaa keessa jiruu fi rakkoon uummanni biyyaa amma keessa jiru kun isaaniif sagalee ta'uudhaaf kan yeroo kamiyyuu gaggeeffamaa jiru har'a qofaa mi'achaadha. Kuni bakki amma irra jirru akka biyyaatitti rakkoon biyya keessa jirtu suni waan uummata dhukkubsiteef sagalee uummata kennaa ta'uudhaaf bakka kan dhufne kanarratti qeerroon